Herbuu seenaa. Filmiin afaan Oromoo Herbuu seenaa jedhu Ameerikaan Las Vegaasitti hojjetame agarsiisaaf dhiyaachuuf filmi kana hojjechuuf waggaa 4 akka fudhatee fi afoolaa fi jechoota mimmiidhagoon faayamee filmii sadarkaa isaa eeggatee hojjetamedha jedhan barreessituu fi daayirektarri filmii kana Aadde Yoobdar Jabeessa. Kaayyoon konni guddaan Artii Oromoo guddisuu qabnaa qofatoon taane aadaan keenya adda waan ta'eef duudhaan keenya adda waan ta'eef ooltee bultee seera itti bulmaataa keenya adda waan ta'eef haala ammayyaadhaan wanti kun itti fufuu qabasa jedhu keessaa qooda fudhadhee seenaadhaaf jenneetudha. Asirratti kanan jechuu barbaadu filmii kana Ana barreessu malee hunduma keenyatu keessatti hirmaate ijoollee keessatti hojjetanii asumarraani abbaa gibee productionii filmii kana hojjechaa jiru Caalii Yaaddeessaa fi Biruukiin baay'ee galateeffachuu barbaada. Taatonnis looga godinaalee Oromiyaa hundaa of keessatti kan hammatee fi ijoollee fedhiif dandeettii qofa osoo hin taane artii Oromoof of kennanii hojjetan akka ta'e himan. Qaamaan biyyaan baa jiraannus qalbiin keenya biyya jira jedhan artii Oromoofis ta'e guddina saba keenyaaf yeroo hundaa ni tattaafanna jedhan guddinni artii qaroomina uummataa mul'isa. Hacuuccaa Oromoon keessa turerraa yeroo laallu artiin Oromoo sadarkaa gaariirra jiras jedhan Aadde Yoobdar. Fiilmii hojjechuun gatii guddaa nama baasaa kanaaf artii Oromoo cina dhaabbachuun barbaachisaadha jedhan. Fiilmii hojjechuun baay'ee ulfaataa. Amma waanan keessa galee argee fi gatii guddaa nama baasisaa. Ijaa kanaa fi namoota kana artistoota keenya bukkeen dhaabbannu yoo ta'e artiin Oromoo yeroo inni hojjetamee gadi bahu dhaqnee ilaalluuf yoo ta'e irraa hin binnu yoo ta'e haala kamiiniyyuu guddachuu hin danda'u. So kan guddisuus danda'u numadha. Guddina afaan Oromoof artiin Oromoo gahee guddaa gumaachaa miidiyaan Oromoos beeksisuuf deeggarsa barbaachisu laachuu qabu jedhan. Haala baay'ee nama hawwatuni. Xumurree jirra yeroo dhiyoo kana keessatti biyya alaaf biyya keessatti agarsiisuuf qophii xumurree jirra. Asumaanii hawaasa keenya biyya keessa jiru lammii koo saba Oromoodhaani waamicha koo dhiyeessuu barbaada. Oromoota biyya alaa jiraniif illee waamicha koo dhiyeessuu barbaada. Filmii kana hojjechuuf bu'aa bahii hedduu keessa akka darban himanii galma ga'uusaatti gammachuu qaban dubbataniiru. Namni wanta tokko yeroo karoorsu bu'aa bahii hedduu keessa darbuu danda'a. Sana keessatti obsa godhachuun xumura mul'atichaa ilaaluutu barbaachisa jedhan. Kana dhaabu akka isaan mogolee godhatanii akka isaan abjuu isaanii galmaan ga'uudhaafi wanti tokko duubatti akka isaanii hin qabne wal jajjabeessuu wal bukkee dhaabbachuu akka isaan qabanii